magaalaa Finfinnee keessatti dhimma Afaaruutii fi alaabaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin wal qabatee ololoonni hedduun deemaa turanii ololoota bira darbanii sadarkaa barsiisonni hedduun akkuma jalqaba kaasaa ture lubbuu itti dhabaa turanidha. Namoonni waan san mormaa turan jibbiinsa siyaasaati moo jibbiinsa sabaati jettee yaadda? Beeki kun waanuma fuulleedha. Namuu waan arguu danda'udha. Tarii gabaabsa deemuusaa fi jibbiinsa sabaati siyaasa miti. Amma waan isaan jedhanii mormanii alaabaan Oromiyaa naannoo magaalaa Finfinnee keessatti dhaabbachuun kuni magaala federaalaati. Magaalli alaabaan naannoo dhufee as keessa dhaabbachuun tokkummaa biyyaa gaagaa akka jechuuti. Tokkummaa biyyoolessaa gaagaa akka jechuuti. Inumaa alaabaan naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinnee dhaabbachuun magaalaa Finfinnee keessa dhaabbachuun sirna federaalizimii sana mirkaneessa. Biyyi keenya sirna federaalizimiin buluu ittiin jiraachuu sana mirkaneessa malee tokkummaa biyyoolessaa waan jeequ miti. Tarii as keessatti akka dura irra deddeebi'aa ture sana seeneedhaanis haa ta'u maaliin warri olaantummaa baran suni amma sabaaf sallammii waan jedhamu kana ittiin gaafii Oromoo sana shaleessuudhaaf akkas jedhu malee sabaaf sallammii jecha jedhamu kana iyyuu hin barbaadan. Jechuma kanatti fayyadamuu hin barbaadan. Gaafa harkatan qofa. Gaafa yoo jechi kuni gaafii Oromoo tokko ittiin hin danqa jedhanii yaadan qofa sabaaf sallammii tana fayyadamu malee gaafa kaan jecha sabaaf sallammii jedhamu kana arguu hin barbaadani. Kanaaf sabaaf sallammii cabsuu isaanii kan ittiin mirkanaa'u alaabaa Oromiyaa kana cabsuudhaani. Sabboonummaa jechuudha kan biraati. Sabboonummaa saboota irratti hundaa'e kana arguu hin barbaadani. Amma biyya kanatti waa lamatu wal faana jira beekte. Amma sabboonummaa sadarkaa biyyoolessaatti jiru kanaa fi ethnic based nationalism jedhanii waamu. Anam qabsoo uummanni biyya kanaatti jiru kanaadha. Ethnic based nationalismiin kuni kana booda baduu hin danda'u kallattii qabsiifamuu danda'a malee. Warri amma alaabaa jibban kuni warra unitarii barbaadanidha. Unitariin kun maali kaan waan tokkummaa jedhamu kana. Tokkummaan kuni isa Amaariffaan Adaawwii jedhanii waaman. Afaan Oromoo tokkummaan kun jecha badaa miti. Adaawwiin kun garuu walitti hunda isaa walitti baksanii aadaadhaan haa ta'u afaaniin haa ta'u siyaasaan haa ta'u warra sana barisantu afaan biraa sarguun barbaadu mallattoo eenyummaa biraa sarguun barbaadu. Alaabaa bira maaltu jira? Alaabaan dijiniitii akka biyyaatti dijiniitii biyyaatti akka sabaattis sabuma sanaafis dijiniitiidha. Maal jennaa alaabaa duuba kabaja naannoo sanaa kabaja saba sanaatu duuba jira. Wareegamaa fi jaalala haa ta'u abdii hawwii sabni sun ofiisaatii fi uuma irratti qabu ofirraa qaba alaabaan. Tarii alaabaan kamtu alaabaa sabaatii kamtu alaabaa biyyaatii ammallee biyya kanatti waan deebine garaagarummaa qaba. Bakka itti amma alaabaa Oromiyaa jedhan kana alaabaa mootummaan biyya bulchuutti fayyadamaa jiru beeka. Alaabaa Oromoo iyyuu miti. Alaabaa Oromoo paartii biyya bulchutu itti fayyadamaa jira. Warri har'a alaabaa paartii biyya bulchu jibbe kun waan Oromoo mootoo ta'e kam akka godhan laale. Isaan kanuma kan Oromoo godhanii jibbanii jechuudha. Kanaafi as keessa siyaasa miti kan jibbame sabummaatu jibbame siin jechuu kiyyaa gaafii achirratti gaafachaa turre tasheen deebisuudha yaade waan nani asirratti rakkinni mudate maalidha? Warra garee olaantummaa bare kana garee fintaalistoota kun hiika biraan qabu warra fandaamentaalistii jennaan mankaraaristoota jechuudha. Mankaraaristoota jechuun saba kam keessa inni jiraata. Warra saba biraa argaa hin barbaanne siyaasa haa ta'u sirna kana ni jedhee malee akka nani jedhetti malee warra jedhu jechuudha. Suni fandaamentaalistii yookiin mankaraaristoota jennaan karaa amantii keessa sin jira sun. Amma gareen kun magaala kanarratti gaafa kana dhiyeessanii mootummaa waan ittiin deebisu mirga ni qaba ture murtoo kennuudhaan. Tokko mootummaan naannoo Oromiyaa akka heerri naannoo Oromiyaa jedhutti magaalli guddoon naannoo Oromiyaa magaala Finfinnee ta'uunsaa waan kana deebisuudhaaf murtoo guddaa kennuu ni danda'u ture wabii isaaniiti kun. Sirna barnootaa ergisaadhaaf fudhannee kan jedhan waan sana cigoo wanti fayyadamuu isaaniitti fakkaata hoggaa sana kaantibaan keenya jechi yalaa galuu fakkaata miliqqoodha. Miliqqoodha malee intini biiroon barnoota magaalaa Finfinnee kitaabni qopheessuu fi biiroon barnoota mootummaa naannoo seektara takkitiidha sun. Oromiyaanuu kan waan hunda farqaa qabu ni jira wabii godhachuu kan qaban seerri naannoo Oromiyaa. Seerri naannoo Oromiyaa wabii godhachuu qaban otoo jiru akkamittiin kaarikulama naannoo Oromiyaa irraa fudhanne kaarikulama biiroo barnootaa jechuudha. Amma immoo kabitti deebisanii kaarikulama biiroo magaalaa Finfinneetti deebisan. Biiroon barnoota magaalaa Finfinnee mootummaa naannoo Oromiyaa caalee jechuudha akkasittiin seektarri tokkicha jechuudha. Sanaaf achirratti silaa kan barsiisotaa fi barattootaas keessa jiran caalaa kan
waan kana hiree isaa agarsiifachuu qabu mootummaa naannoo Oromiyaa ture. Mootummaan naannoo Oromiyaa fakkeenya hojjettoonni biiroolee naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinnee kana keessa ni jiru miti. Kiraadhanii miti kanas keessa taa'anii tarii akkuma jedhan kana kan beeknu kiraadhaan teechisaa jirra malee as keessa homaan qabdanii warra jedhan ni jiru. Akka seeraatti Oromiyaatu warra kaan kireessuu qaba. Federaala foon kireessuu qaba mootummaa naannoo Oromiyaati. Federaalli caasaa bulchiinsaa of harkaa qaba malee lafa hin qabu biyyuma kam keessatti iyyuu. Kana dubbisuu waan dandeessanidha. Lafti federaalaa kan jedhamu numa hin jirre. Lafti federaalaa kan jedhamu lafa itti naannolee harkatti walitti bu'insi itti baay'ate yeroodhaaf nagaa tasgabbeessu yookaan immoo lafa walitti bu'insatti jedhamte yoo shakkamte qofa mootummaan federaalaa lafa sana lafa addaa godhee taa'a. Kanarraa kan hafe lafa kophaatti hin qabaatu. Heeratu jedha kana. Waajjiraalee garaagaraatiif immoo sabaaf sablammoonni magaalaa kana irratti tajaajila argachuu akka gibira biyya kanaa kaffalanitti akka uummata biyya kanatti waamamuutti tajaajila magaalaa Finfinnee irraa argachuu qaban seeratu jedhe argachuu qabu. Garuu faayidaa Oromoon magaalaa Finfinnee irraa argachuu qabuu fi naannoon biraa magaalaa Finfinnee irraa argachuu qabu waliin dorgomsiisuu yakka ture seenaa irratti iyyuu. Waan isaan ittiin gaafii keenya nu harka laafisa yoo jiraate alaabaa naannoo Oromiyaa yoo dhaabne alaabaa naannoo Sidaamaa naannoo Tigraay seessa jedhamaa jedhan. Jalqaba mirga uummanni Oromoo Finfinnee irraa qabuu fi mirga uummanni Sidaamaa yookaan Tigraay Finfinnee irraa qabu seera kamtuu akka walqixa godha walqixa miti. Fakkeenya jira waan duruu irraa mormaa turre sun keeyyata 49 muraa 5 irratti kan jennu faayidaa addaa uummanni Oromoo magaalaa Finfinnee irraa qabu bal'iseellee kaa'uu baatu teessisee jira seeruma mootummaa federaalaa iyyuu hawaasummaa irratti haa ta'u fakkeenya diinagdeen haa ta'u wanni baay'een Oromiyaa irraa dhufa. Har'a afaan yoo kaasne dhadhaa salaalee irraa dhufu gaafa bitanii Oromoodhaan hin jibbine beekte. Xaafii aadaa irraa dhufee asitti gurguramu gaafa bitanii afaan Oromootiin haasa'anii bitanii. Gaafa asitti garuu waan ammayyummaa agarsiisu kanaa fi waan guddina gara fuulduraa barnoota kana gaafa agarsiisu biyyi kun diigamaa jira afaan Oromoo keessa babal'ateedhaan iyyuu nu fe'eette. Kanaaf achirratti irree isaa kan agarsiifachuu danda'u seerarra dhaabbatee mootummaa naannoo Oromiyaa ture. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee illee dhokannoodhaaf itti fayyadame. Tarii amma humni finxaalessitootaa kun magaalaa Finfinnee irratti humna qabanii jara kana garaa ga'uudhaaf yeroodhaaf gaafii Oromoo kana miliqanii waan jedhu in komannaa achirratti gaafii uummanni Oromoo magaalaa Finfinnee irratti gaafachaa ture miliquu miti akkaan sharafame jechuudha. Sharafuu agarsiisa kun gamtiraatiin. Waan namni jijjiirama kanarraa illee abdii nama dhowwee isa of harkaa qaban iyyuu sharafanii isa ganaa gaafannu akkamiin irraa eegna illee seechisiisa beekte. Kanaaf asirratti barsiisotatu gatii kaffalee barataatu gatii kaffalee alaabaan akka dhaabbatu ofii keenya gaafachaa turre. Jalqaba gaafii uummanni Oromoo gaafate jedhanii deebisuutu irra ture kana irrasii gadi. Akka waan ofii faayidaa siyaasa ta'e dhaabanii of fakkeessuun irra turre waggaa deebisan iyyuu. Ofii goolii ofirra galchanii gaafii an gaafachaa ture nuyi dhiibbaa gochaa turre. Akkasiin jedhee barsiisaa jechuun barataa jechuun bakka bu'aa uummata Oromooti. Warra dursee waa argitu waa gaafata. Inni kun dhawaata si dhaqqaba beekte. Barsiisaan gaafate ittaanee barataan gaafate gam biraatiin immoo aktivistoota haa ta'an walli mirga dhala namaa Oromoo keessaa morman hundumtuu waan Oromoo yoo kaasan Finfinnee irratti jalqaba gaafii abbaa biyyummaati eenyummaa deebi'uu qaba. Ammas akkuma maallaqa qabaannan magaalaa Finfinnee kanarratti akkuma warra kaanii gochuun hin dandeenye garuu akka ati maallaqa hin arganne dhiibamtee baate. Dhiibamtee baate sana immoo tooftaadhaan deebi'uu nama gaafata. Akka kaleessa nu dhiibanitti hin deebina jechaan jiru har'a. Isa humnaan waraanee isa lafee nu cabsan lafee cabsinee deebina miti. Barnootaan akkuma addunyaa nama irra geechuutti itti deebina jarri immoo kana barbaadan. Warri kalee olontummaa bare suni har'a walqixxummaa gaafa argee isaan gabrummaa itti fakkaata waan ta'eef akka seexanaatti biyya laaluun kanarraa dhufe. Isa kana jijjiiruudhaaf ka barsiisan gahee baay'ee taphatee gahee sana taphachuu irratti barsiisota cimina qaban jedhanii yaadanii fi potenshaala qaban jedhanii yaadan amma akkuma isinuu beektan kan ragaa kan kana waljinuu haasaa turre waan ta'eef barsiisan lubbuu dhabe jira. Barataan buruqee qaama waan kana godhullee duuban hundumtuu qaama nageenyaa wajjin taanee iddoo itti qabnetu jira beekte. Qaama meeshaa hidhatee dhufee dallaa marsee jiru akkan ofii kiyyarra beekuttuu siima balaa kana jechuudha ijoollee rukutuuf jecha barsiisaa rukutuuf jecha amma daayireektara hoogganaa kiyya amma baasiitti gaggeessanii yeroo isaa rukutuudhaa ka'an dabnee qaama nageenyatti hin dhaqqabnetu jira. Kun egaa qaamolee kana raawwatan kana mootummaan dhuguma tarkaanfii seeraa fudhatee sirreessuu dadhabee kan jedhu hin dadhabeen jedhu tarii jarri kun humna dhoksaa waan nuti hin beekne waan mootummaanis hin beekne waan biraa waan qabanii natti fakkaachaa jira jechuudha ammaan tana beekte.
malee qabsoo gitaatiifis nu namnee seerris nu eeyyama wabii seeras ni qabnaa jechuudha qabsaa'uudhaaf. Murtoo fudhachuutu rakkoo ta'e. Okay. Mee barsiisonni magaalaa Finfinnee damee afaan Oromootiin dhufanii galan warra kaanirraa wanti adda isaan godhu yookiin yeroo baay'ee akkam barsiisota muraasa qaamaan argadhee dubbisetti nuti ganama subii Finfinneetti barsiisuudhaaf kiiloomeetira meeqarraa kaanii amma as geenyutti warri kun waan baay'eedha kan isaan hojjetanii shoora baay'eedha kan isaan taphatanii garaagarummaan nuuf isaan gidduu jiru akkuma isin jalqaba kaastan as keessa jiraachuudha faasiliitiin barbaachisu isaaniif guutuudha waan jedhu wal qabatee barsiisonni kun akkana qaama namoota hedduu dubbisetti odeessi akkasiitii jira wantoota akkasiitii kan isaan kaasaa turani mee walumaa galatti barsiisonni magaalaa Finfinnee damee afaan Oromootiin galan waggoota 5 kana as wanti isaan argatan maalinni haalli isaanii mijate gabaabumatti maalidha? Okay, gaariidha. Egaa barsiisonni damee afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessa galanii jiraatanii barsiisota kaanirraa wanti isaan adda godhu yoo jira tokko barsiisonni kun barsiisota dorgomoodha, baay'ee cimoodha. Barsiisota baay'ee taalentii ta'anidha kan as galanii dorgomanii qabxiidhaan kan galanii. Gama biraatiin ammoo barsiisota ijjannoo qaban qabsoodhaaf warra galanidha. Warra ofitti amanamummaa qaban kaayyoo wayiitiin jechuudha kan galan malee callisaniiti yuunivarsiitii irraa yookaan immoo kolleejjii irraa ba'aniiti miti. Inni kun barsiisota kaanirraa adda godha. Maaliif yoo jennu egaa namni kaayyoo qabu namni ijjannoo qabu waan kaayyoo isaasan waan ijjannoo isaasan galmaan ga'uudhaaf waan baay'ee hojjetaa jechuudha. Haalli mijatuufis baatuufis wantoota baay'eedha kan isaan hojjetanii. Gama haala mijaa'inaa barsiisota keenyatiin yoo ilaalle egaa kuni waan gaaffiidhaaf dhiyaatu miti. Maaliif yoo jennu haaluma jireenya ammaa kana yoo ilaaltan mindaan barsiisaan tokko argatu fi gatiin manni kiraa inni kaffalu jireenya fi miti haasaa fi hin tolu jechuudha. Kanaaf ani akka yaadutti barsiisonni naannoo Oromiyaatirraa dhufanii magaalaa Finfinnee kana galanii jiranii amma immoo gara naannoo Oromiyaatti deebi'uudhaaf waan kaayyeffatan fakkaata. Maaliif yoo jennu haaluma addunyaa amma yookaan immoo biyya keenya infileeshinii yookaan immoo qaala'insi jireenyaa baay'ee hammaataa jira. Gadi yaa'ee jira baay'ee. Fakkeenyaaf naannoo Maganaanya iddoo amma jirru kana yoo ilaaltan bara 2011 yeroo jalqaba dhufuu fi amma namooti daandiirra taa'anii waa hojjetan baay'ee irratee jira. Dhiibbameessa dhufee akaakii qaallitti daangaa galaanirra jira jechuudha namni. Dhiibbatee deemaa jira. Maaltu dhiiba jira? Jireenyatu dhiiba jira. Kana keessa immoo barsiisonni adda dureedha. Maaliif? Galii biraan qabanii mindaa takkittii sana mindaa sun konstaantidha. Ji'aan dhufti. Wantoonni guyyaatti itti fayyadaman dabalaatidha kan inni deemu. Har'a mana kiraa nama tokko yoo fudhan minimum 3 abbaa afurii ka jedhamu dalgeen ishee 3 olan ishee 4 qarshii 7,000 jechuudha barsiisaan kan ta'aa jiru. Mindaan hin argatu 7,000 kan hin caalledha jechuudha. So namichi kun maaliin jiraata hoo jette? Egaa hagabuu bulaatidha jechuudha kan inni barsiisaa jiru. Maaliif kaayyoo qaba. Kanaaf ammoo furmaanni dhabameetis natti fakkaatu ani maaliif akka itti yaadamuu dideen beeku malee akkuma argaa jirru piroojeektii gurguddaatu hojjetamaa jira. Suni waan gaariidha. Dhaloota boruutiif gaariidha. Garuu bu'uurumti ilma namaa barnoota jennee jirra. Qaama barateetu waa jijjiira. Barnoota irratti egaa xiyyeeffatame sun waan gaarii ture. Barnoota magaalaa kana waan baay'ee jijjiiruu dandeenya. Keessumaa gama afaan Oromootiin aadaa fi seenaa uummata Oromootiin. Garuu barnoota biratti dinagdeen utubamuun illee barbaachisaadha jechuudha. Bakka dinagdeen hin jirretti kilaasii seentee waan barsiistu iyyuu si harkaa bada jechuudha. Amma sadarkaa sanarra jira barsiisaan keessa sadarkaa abdii kutuurra jira jechuudha. Keessumaa mootummaa biyya bulchaa jiru kana homaa nu gochuu hin danda'u. Sadarkaa gowwoomsaati. Nu duraayyuu ni gowwoomfamne. Nuti qabsoodha jennee garaa keenya hidhannee agabuu bullee dhaloota barsiisaa jirra. Isaan garuu mana takkittii mana jireenya takkittii nu mijeessuu dadhabanii ka jedhu namni keessuma ofitti gumgumaa jira jechuudha. Kanaaf ani ergaan dabarsu yoo jiraate keessuma kaantibaa magaalaa Finfinnee barataa barsiisaa baay'ee miti barsiisaa maaksiman 30,000 hin caalledha. Barsiisaa 30,000 hin caalleef manni dhabameesi miti. Otoo itti yaaddame maaliif yoo jennu kufaatiin barsiisaa kufaatii barnoota ta'a. Barnoonni kufaa jira baay'ee. Akkuma argaa jirtan akka biyyaatti barnoonni biyya keenyaa baay'ee kufaa jira. Barataan abdii dhabaa jira.
si laala jechuudha. Barsiisa laala. Waan ati uffattu laala. Jireenya ati jiraattu laala. Saayikooloojii namaatiif gaariin ta'u jechuudha. Amma barataan ani barsiisu, ani fakkeenya itti gaafatama mana barumsa tokkooti jedheen jira dura. Garuu mana barataa kireeffadheen gala jechuudha. Mana barataan ani itti gaafatamaa ta'ee jiru. Qarshii 7,000 nyaata otoo hin nyaatin gaafi naga buukoo bulee gaafi maal jedheen mana isaa buleen dhaqa jechuudha. Kanaaf barataa kanarratti illee dhiibbaa qaba baay'ee. Saayikooloojikaalii barataa kanarratti dhiibbaa guddaatu gahaa jechuudha. Maaliif? Yoon baradheessan gahaa mul'ata dhaba namni mul'ata hin qabne immoo barnootaaf illee bakka hin kennu. Kun immoo kufaatii biyyaati jechuudha. Kanaaf isa kana itti yaadamee galuun keenya waan gaariidha. Barsiisuun keenya waan gaariidha. Ani waan baay'ee na gammachiisu keessa maaliin jedha yeroo baay'ee yoo haalli mijatee karoorri kun galma ka ga'u ta'e magaala Finfinnee kana ji'oogiraafii magaala Finfinnee ka jijjiiruu danda'u. Barsiisota magaala Finfinnee galan osoo hin taane barattoota nuti barsiisuu jirru kana kan jedhu akkasittiin abdii qaba. Abdadheen jira jechuudha. Maaliif? Mee barsiisaa olaanaa yeroo keenya afaan adeemuuf jecha akkam barsiisota tokko tokkorraa odeeffadhetti maaltu jira? Yeroo itti kilaasii illee seennee barsiisnu qaanfirrillee yeroo geenyutu jira barsiisonni baay'een. Kunis maalirraan kan ka'e yeroo itti barataan bilbiluma harkaa bilbila qarshii 200,000 2,300 qabatee kilaasii seenutti barsiisaan mindaadhaan bilbila haga kanaa bitachuu hin dandeenye. Yeroo itti barataan kophee 6,000 7,000 godhatee seenutti yeroo itti barataan guyyaarraa huccuu jijjiiree seenutti barsiisaan garuu kophee tokkoon waggaa 2 waggaa 3 akka barsiisutti illee silkii tokko waggaa 5 waggaa 6 illee kan jijjiirannetti kan isaan naaf kaasan. Saayikoodhuma ittiin barataa dura dhaabbannee barsiisnullee hin qabnu yaada jedhu barsiisonni baay'een kan isaan kaasan. Wanti kun namaaf nu gaadhame waan kana immoo akkamitti ilaaltaati? Dhugaadha waan kun inuma jira. Amma sadarkaa jalqaba qoosaadhaan eegalama ture beektee garuu qoosarra darbee amma ilaalcha ta'eera beektee. Ilaalchi akka dura barsiisaa Tashoomaan jedhe sana kufaatiin barnootaa yeroo tokko tokko sirna jedhan garuu sirna miti kufaatii barnootaa kan fidu sirni illee akkuma jirutti ta'ee ta'u jechuudha waan tokko sirni kufaatii barnootaa fiduudhaan garuu haala jireenya qooda fudhattoota sirna sana hojiirra oolchanii fakkeenya sirni barnootaa qoratame baheeraa jennu sirna barnootaa sana maashina miti yookaan roobootii miti kan hojiirra oolchu nama qooda fudhattoota. Isaan keessa maatii barataa dabalatee barsiisaa dabalatee hooggantoota jechuudha. Sana dabalatee barsiisaan immoo harka 70 barsiisaa harka jira waan kun. Barsiisaan haala jireenyaatiin qalbiin isaa cabee barataan inni barsiise immoo barsiisaa caaladhanii eeguun beektee waanuma hin taanedha. Kan maal jechuu barbaadeen fakkeenya barattoota leenjii yeroo garaagaraa nu fudhanna sadarkaa walgahii kanaan jechuudha. Barattoota maaliif deebisuu dadhabdanii barattoota maaliif barnoota irratti akka isaan xiyyeeffannoo godhanii akka isaan barnoota isaanii itichan akkamiin barsiisan gochuu dadhabee jedhamee hin komatamna beekte. Sana gochuu dadhabnee miti. Amma fakkeenya barattoota kutaa 12 kanan barsiisa. Kanan barsiisu histiriidha. Barnoonni ani barsiisu sun yoonan akkaataan ani barnoota kana gaafa barsiiftu tokko ogummaan jira lammaffaa aartii jira. Ogummaa sanarra saabjektii maatirii keessan mo'attee amma immoo saabjektii maatirii keessan aartii itti fiddee barsiisota barattoota aartii itti gochuu yoo dandeechee si dhaggeeffatanii achitti barumsa keessan bu'aa finee si dhaggeeffachaa jiran beekte. Tokko akkaataa itti barsiiftu sun yoo isaan raajee si dhaggeeffatan. Parsanaalii siif kabaja si kennanii jechuudha. Malee waan inni nu barsiisu kun boru nu fayyadanii tooyi waan amma nu barsiiftu kanaan boru kanatti baana jedhanii si dhaggeeffatan beekte. Gaafa kana gorsuu dhaqne ijoolleen maal nuu himanii gatii nama barate yookaan simannaa nama baratee fi haalli biyya kanaa amma kennaa jiru siimu. Fakkeenya abbaan kiyya maastarsii baatee mana jira siin jedhu maastarsii baatee waardiyyaa jira siin jedhu yookaan immoo jireenyuma keessa sumarraa ka'u suma kophee keessa ilaalanii otoon dubbatiin kophee si ilaalu beekte gaafa sana sii galee jechaadha waan baratan jechuu barbaade. Amma fakkeenya isinii jireenya akkamii jiraachaa jirtanii nuti yoo gaafa kutaa 12 finnee yuunivarsiitiidhaa baane siniyyuu akka kana jirtanii sin booda wanni fooyya'u maaltu dha waan biraayee waan nu himtan qabdu isin jedhu. Akka hin fooyyaa jettee ittiin himne already barnoota waan ta'eef akka isaan baratanii fooyyessan itti himnu.
Namni biraa akka fooyyessuuf abdiin qabna nutillee. Isaan immoo akka isaan isinumti barattanii akka biyya kana fooyyessatan egereen biyya kanaa isin harkatti kufa. Noon nu laaltanii osoo hin taane kaka'umsa mataa keessa barnoota nu isin barsiisnuu fi kaka'umsa mataa keessanii itti daatanii biyya kanaa jijjiiruu kan danda'u jireenya keenyaa jijjiiruu kan danda'u isinidha jennee itti himna. Maal jennaan namuu daa'ima isaa barattoonni nu itti filma beekte. Daa'imni isaa akka hiriyaasaa ta'uu miti abbaan kan barsiisu waan ofii arge sana caalaa ilmi isaa akka arguufi barattoota sana nullee akka sana feena. Garuu haalli jireenyi biyyi kun amma farqaa qabu ijoolleen sana sirraa fudhachuu dhiisanii jireenyaati jiraachaa jirtu uffataati uffattu nyaataati nyaattu. Amma keessaa kophee irratti of eegganneetuma kafana kaan isnee kophee bitachuutti jirra bittee. Sababni maali daa'imni biyya kanaa miila nama laaltii jenna. Daacitiinsaa beektee caammaa kophee kee ilaalaniit boca kophee keetii himu ijoolleen akkatti caammaa nati guyyaa guutuun deddeebitee uffatte boca godhataa mire caammaa na baduu boci isaa akkana jira siin jedhu amma maqaa si waamuutti maqaa masoo ishii qopheessa barataan sababa uffannaa keetiin beeki. Sababa haalli jireenyaa uffata wal fakkaataa si uffachiise shaamishii iskeerii jedhan tokko jira barsiisota ta'e jedhan iskeeriin sun beektee amma nama uffata iskeerii sana qabu alaalatti organii ticheera baluu sadarkaa jedhamutti. Magaalatti organ jechuudha beeki. Uffata sana karaa duubaa agarraan ticheera baluudha kun sadarkaa jedhamu. Kanaaf kun immoo qalbii barsiisaa sirriitti cabsa. Fakkeenyaa barataan hoggaati seentu uffata keessirratti ilaala miila kee kopheetti keewwatti ilaala yoo ta'e gammachuun qabdu beekte. Mindaan sunuu akkanarra hin dhaabbanneef seentee barsiifta malee sodaan kee qalbiin kee sodaa keessa jira jechuudha. Ofitti amanamummaa hin qabdu. Namumti barnootaan potenshaala gaarii qabu kun iyyuu waan gaarii barsiiseen bahu jechuudha beekte. Akka mindaan irraa hin cinneef tokko immoo ta'e jedheetuma barataa sana harkisee tooyii akka isaanii caammaa isaatirraa uffata isaatirraa gara gabateetti deebi'an aktii garaagaraa uumuudha jechuudha. Tooftaan barsiisan qabu. Kanaaf kun qoosa miti sadarkaa ilaalcha itti dhufe ilaalchi immoo sadarkaa seektara cabsuutti seene. Seektarri barnootaa cabeennaan immoo biyya caba beekte. Barnoonni cabe jennaan waanumti addunyaanuma keenya bichaa miti ka barnoonni biyya kamitti yoo kufee jedhe waa hunda kufa. Aniifatillee irra sarkaan amma irra geenyee miidiyaan haasofne kun miidiyaatti fayyadamuu danda'uun kan dhufe kun waa hunda kanatti akka feete ta'a jechuudha. Sana kufaatii barnootaa kan fidu gaagama fi iddoo barsiisotaa kenname kanaadha. Iddoo barsiisotaa kenname kana otoo hin sirreessinii hayyootaa kabaja kenninaanii waanuma hin taanedha. Meeqa gara itti deemnu barattootuma siin jennu kana cimsinee ilaalla. Hayyee kabajamtoota hordoftoota JMN qophiin har'aa barsiisota magaalaa Finfinnee barsiisota qofa osoo hin taane hoogganaa waldaa siivilii barsiisota magaalaa Finfinnee barsiisaa olaanaa damee fi itti aanaa hoogganaa waldaa siivilii barsiisota magaalaa Finfinnee barsiisaa Tashoomaa Tolaa waliin turtiin gochaa jiru akkuma itti uffatte jira ammallee nu duuka bu'aa jecha mee barsiisaa Tashoomaa bara kana keessayyuu bara imaammata barnoota 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barattoonni parsantii 3.2 waan jedha wayna fakkaata kan keessayyuu barnootni sadarkaa mana barumsaa preparatoriitti irraa gara yuunivarsiitiitti galu barattoonni qabxii fidan waan jedhamaa ture. Suni hanqina baruuf barsiisuuti moo hanqina imaammataati moo hanqina barataati jettee ilaalta wanti sun maaliif mudate walumaa galatti? Gaariidha kuni gaafii baay'ee bal'aadha. Waanuma xiqqoo irraa dubbachuuf yoo ta'e malee dhugaa dubbanna yoo ta'e akka biyyaatti kufaatiin barnoota biyya keenyarra gahe kuni eessumarraa iyyuu hin ga'a jedhee yaadu. Inni kun ka'umsi isaa maali yoo jenne sirna barnootaas miti. Maybe sirni barnootaa achi keessatti gahee qabaachuu danda'a. Egaa sirni barnoota biyya tokko gaafa bocamu wantoota baay'eedha. Achi keessatti kan laalamu siilabasiin hin jira, kitaabni barataa qophaa'u jira, qajeelcha barsiisatu jira. Achi keessa faayidaan barsiisaa hin jira, maatiriyaalli ittiin baratan barattoonni hin jira, meeshaaleen deeggarsa barnootaa kuni hundi achi keessa jira, hirmaannaan maatii barataa jira, hirmaannaan hayyootaa jira, dhaabbileen barnootaa jira. Egaa kuni ida'ama isaati jechuudha bu'aan barnoota biyya keenya. Gara biyya keenyatti yoo deebinu egaa qormaata kutaa 12ffaa bara 2015 akkasumas bara 2014 waggoota lama itti aananiif kufaatiin taane keessadha kan inni jiru. Maaliif yoo jenne barattoonni kutaa 12 xumuranii gara yuunivarsiitii deeman
parsantii muraasadha. Akkuma ati jette parsantii 3.2 or something warra jedhamanidha kan isaan darbanii. Kuni maalirraa ka'e yoo jenne barattoonni kun akkamiin baratanii achi ga'an jalqabumti isaa faawundeeshiniin isaa maal fakkaataa waan jedhu sanatti nu deemsisa jechuudha. Egaa gama ministeera barnootaatiin yoo ilaalle barnoonni keenya barnoota tiyoreetikaalidha. Tiyoreetikaalii yoon jedhu yaaduma barnoota jenna malee piraaktikaalii wanti nuti gochaa oolu, wanti nuti argaa oolu, meeshaaleen nuti fayyadamaa oolu waliin gitu jechuudha. Fakkeenyaaf sirna barnoota haaraa yoo fudhattan teekinooloojikaalii barataa dorgomaa ta'e sadarkaa addunyaatti jaarraa 21ffaa kana keessa uumnee arguudha jedhu kaayyoon isaanii. Haa ta'u malee barataa teekinooloojiidhaan ga'oome kana oomishuudhaaf maaltu nu barbaachisa waan jedhu sana duuba deebinee ilaalla yoo ta'e manneen barnootaa nuti irra jirrur ICT'n barbaachisaadha. Teekinooloojiidhaan barataa tokko ga'oomsuuf ICT yookaan immoo koompitaroonni akka sabjektii tokkotti IT ni baratu. Koompiterri gahaan jiraachuu qabaa jechuudha. Neetworkii gahaan jiraachuu qabaa jechuudha. Barataan taabileetii adda addaa fayyadamee barachuu qabaa jechuudha. Garuu suni ta'aa jira yoo jenne sadarkaa yaadatti yookaan yaaxxina tiyoorii ka jennu sanarraan kan hafe hin jiru jechuudha. Akka mana barumsa kiyyaatti otoo fudhanne amma mana barumsa ani irra jiru yoo maqaallee dha'uu baadhe IT ni baratu kutaa 7-8. ICT kan fudhatanii kutaa 7-8 kun naannoo barattoota 300 ol ta'u. Garuu koompiterri nuti qabnu meeqadha? Naannoo koompitera 2 qabna jechuudha. Koompitera 2 koompitera 2 barataa 300 barsiifna jechuudha. Barataan kun asii bahee dhuguma gahooma dhuguma teekinooloojiidhaan dorgomaa ta'a sadarkaa addunyaatti barattoota biyyoota guddatanirra jiran wajjin ni dorgomaa yoo jenne yaadamu jechuudha. Kanaaf sadarkaa jechaatti malee sadarkaa gochaatti hin jirru jechuudha. Kun eessarraa kaa yoo jenne sadarkaa ministeeruma barnootarraa yookaan ministeera barnootaa jira, biiroo barnootaa jira, manneen barnootaa jira. Kuni wal qabatee rakkoo hamaadha jechuudha barnoota keenya rakkoofaati barnoota biyya keenyatti irraa kagaa jiru. Kanaaf xiyyeeffannoon qabu taanaan sadarkaa jechaatti irraa gochatti hin dabarru taanaan ammas rakkoo kana keessa hin baana jedhee yaadu. Maaliif yoo jenne namni meeshaa hin qabne, namni qalama hin qabne, namni dabtara hin qabne waan ittiin materiyaala isa barbaachisu sana hin qabu taanaan baratee galma jechuun galma gaa jechuun yaaddoo ta'a jechuudha. Kana biraa immoo sirni leenjii barsiisota yeroo ammaa yoo fudhatte barsiisonni ogummaa isaaniitiin akka of fooyyessaniif carraan barnootaa kana dura kennamaati ture. Sunillee adda citee jira jechuudha. Upgrade of gochaa hin jiru barataanii barsiisanii update jedhanii toonii dagaagina ogummaa walitti fufaa calleedhanii waraqaa barreessuu mana barumsaa keessatti sanatu jira. Kana biraa sirni siyaasa biyya keenyaa mana barumsaa keessa seenetti wantoota adda addaa kan inni hojjetaa jiru. Kanaaf siyaasni fi barnoonni wal keessa jira, wal keessa borcamee jira jechuudha. Kuni walitti ida'amee barnoota biyya keenyaa bishaan nyaachisee jira jechuudha. Mee karkulamii yookiin imaammata barnootaa karaa ministeera barnootaatiin waggoota 2-3 kana gabbu'aa jiru wal qabatee keessattuu xiyyeeffannaan ministeera barnootaa gochaa jiru qulqullina barnootaa irratti kan isaan hojjechaa jirani. Qulqullina barnootaa kanaan wal qabatee sadarkaa yuunivarsiitiitti kan jalqabaa jiru sadarkaa pireparaatoorii sadarkaa haayiskuuliitti qulqullinni barnootaa kun kan jalqabaa jiru. Qulqullinni barnootaa kun gaaraa gadi jalqabaa jira moo dakaa ol jalqabaa jira? Qulqullinni barnootaa kun eessaa ka'an hawaasaaf gaaffedha. Mee maal jettaati kanarratti olaanaa? Qulqullinni barnootaa kun sila dakaa ka'uu qaba jettee yaaddamoo akkuma isaan jalqaba sadarkaa yuunivarsiitii gad eegaluu qaba jettee yaadda? Dhugaadha kuni qulqullinni barnootaa sila gaafa jijjiiru waan qulqullina barnootaa kana afaaniin jedhanii qofa osoo hin taane hojjetanii fiduu gaafa barbaadame bakka eegalanii fi akka itti eegalan qaba. Amma kuni bakkas akkas hin qabu ture akkaataan itti kaarikuleemiin barnootaa kun itti jijjiirame jedhame kunillee. Tokko kaarikulamii barnootaa biyya kanaa jijjiiruun isaa kuni qorannoo gahaallee waan godhame miti beekte. Ta'e jedhamee dhaabbata wayiitiif yookaan garee hayyoota
faayidaa wayiitiif gurmaa'ee maqaa moggaafatanii qorannoo goone jedhanii qorannoon sun dhaabbata lamaa sadiif illee waan otoo kenname vaalaansii isaa yookaan afireejii isaa fudhataa jechuudha. Fakkeenya akka biyya kanaatti yeroo baay'ee kan ministeerri barnootaa itti fayyadamu Addis Ababa Yuunivarsiitii jennu kan Yuunivarsiitiin Finfinnee guddicha kanatti fayyadama. Kanarraa kanaaf immoo dhaabbileen dhokatoon tokko tokko jiru. Dhaabbileen kuni barnoota biyya kana jijjiiruurra barnoota itti fayyadamanii siyaasa ofii barbaadan fiduu warra barbaadantu jira beektee. Isaan sun immoo barnoota keessan gabbaa'u. Riibanii achi ala seenanii jiru. Kaarikulama barnootaa siistama silibelsii maal kan qopheessu isaanii karaa sanaan sirna siyaasaa harkatti kuufatan illee warra deeffachuu barbaadantu jira karaa kaarikulama barnootaatiin. Kaarikulamiin barnootaa kuni akka dhabe kanas hin jedhe kanaaf hin ture. Itti yaadamni isaa qulqullina barnootaa fiduu qofaaf yoo jenne kaarikulamni barnootaa tokko waggaa 3 hin xumuramu. Muuxannoo biyya keessatti kufaatii biyya keessatti kaarikulamni barnootaa kana dura ture fide qorachuudhaaf waggaa 3 fudhata beekte. Qopheessanii fiduudhaaf miti. Ammas immoo kufaatii sirni barnoota kana dura biyya keenya itti fayyadamaa turte kufaatii inni fidee fi bu'aa inni fide wal bira qabdee ilaaluudhaaf illee yeroo gaafata. Sana qofa immoo bu'aa inni fidee fi kufaatii inni fide qofa argattees immoo kaarikulama barnootaa jijjiiruu hin dandeessu. Muuxannoo biyyoota biraa jiran baay'inaan kitaabileen nuti itti fayyadamnu kuni kitaabilee saayinsii hawaasaa afaarraa kanaaf yoo ta'e malee afaan irraa kanaaf yoo ta'e malee warri saayinsii kuni moodireet ta'aniiti kan isaan gara kanatti dhufan. Muuxannoowwan biyyoota alaati. Keemistirii fudhadhu, fiiziksii fudhadhu, maatisii fudhadhu. Hundi isaayyuu kalaqqeen biyya keessaa waan muraasa. Isa kana gara biyya kanaatti illee diraayiv godhuudhaaf yeroo barbaada. Kana otoo giddu galeessan godhatiin sababuma hooggansi ministeera barnootaa abaluu ta'e jedhameef kaarikulamii jijjiiramuu qabaa jedhame. Kufaatii sirna barnoota kana duraa suni bu'aan isaa balaa isaatiin kana ta'e biyyi kun jedhamee otoo hin ibsamin. Tokko tokkoon otoo hin ibsamin hooggansi jijjiirame siyaasni jijjiirame akkuma jedhamu maqaa kana qofa barbaadame beekte. Kaarikulamiin kana dura ture jijjiirameedha kaarikulamii haarofti dhufe. Bakka qulqullinni barnootaa deemaa jira. Akka isaan jedhanitti jechuudha. Kuni akka dhabuu sana. Ammoo akkumas iddoodhaa fi bakka kanas hin jedhe suni irraa gad eegalan. Irraa gad immoo gaafa eegalte ammas irri duraayyuu bilchaataadha godaa'ee kan dhufuu qabu malee. Fakkeenyaa isaan eessaa eegalanii kutaa 12 irratti xiyyeeffatan. Kutaa 12 kanarrayyuu yoom sana irratti gaafa qormaanni kennamu. Qormaata kennuun asii yuunivarsiitii irraa tokko sana hundi keenya iyyuu hin barbaanne akka barsiisatitti kutaa 12 barnoonni gaafa kenninu qormaanni seensa yuunivarsiitii hannarraa bilisa ta'e barataan ga'umsa qabu fi sadarkaa sana fiit godha jedhamee yaadamu qofti akka dhaqu barsiisonni isin barbaanna. Hojii keenya illee keessatti of ilaaluu barbaanna. Darbees namni biyya kana nu harkaa fuudhuudhaa deemu barataa kana waan ta'eef inni yoo hin ga'umne biyyi kun ammallee kufaatiin taane keessa seenti. Kanaaf namni kutaa 12 darbee yuunivarsiitii seenu sun nama qixa sirriin qormaata sana hannarraa bilisa osoo hin taane ofii isaanii potenshaala isaa fayyadamee darbee akka ta'u barsiisonni ni barbaada jechuudha akka abbaa'itti. Kana garuu gaafa godhamu girigirrii gaafa qormaanni kennamu torbee lamaan qormaata sana keessa godhamu nammallee kun hin dhufu beekte. Duraan akka barsiisanii waan kaayyeeffanne kanaa fi numa qoraa ture dura yuunivarsiitii miti kan qoraman. Yeroo sana maal rakkannee bilbila kanaadha kan dubbii qormaata hannaa kana kan babal'ise. Teekinooloojii jechuudha. Teekinooloojiin akkuma karaa kaaniin barnoota irratti nu fayyadee karaa kaan immoo barnoota irratti gufuu nutti ta'eera. Akkamiin barataa tokkichatu hojjetaa sana booda miseejiidhaan bilbilli ergamaa jechaadha. Naannoo tokkorraa gara naannoo biraatti qormaanni ergamaa jechuudha. Suni daqiiqumaan biyya kana hundayyuu kisaaraadhaaf saaxilee jechuudha qormaanni bahuun deebiin qormaataa bilbilaan miseejiidhaan ergamuun. Kanaaf hanna qormaata irratti siiriyaasli hojjechuun suni waan jajjabeeffamuu qabudha. Garuu sana qofaan bu'aan dhufaan immoo bu'aan hin dhufne hin dhufusi. Eessaa eegala barataa waggaa 12 guutuu akka fardaa gulufsiisaa turre gaafa waggaa 12 qofa balbala itti dhiphisuudhaan kaarikulamiin barnootaa biyya kana jijjiira hin jennu yookaan immoo qulqullinni barnootaa dhufe hin jennu. Akka silaati jette sana qulqullinni barnootaa suni barattoota keejii seenan irraa eegala. Barsiisota keejii barsiisan irraa eegala. Xiyyeeffannoo barsiisota yuunivarsiitii fi barataa yuunivarsiitii goonurra barattoota fi barsiisota keejii barsiisanii fi baratan irratti xiyyeeffannoo godhuun jijjiirama irra caalaa qulqullinni barnootaa fidaa jechuudha. Barataan keejirraa of danda'ee gara barnoota idilee isaa kutaa idilee isaatti seenee tokko barnoota
walirraa waraabanii hojjechuun akka qaanii ta'ee fi gochaa safuu cabsee akka ta'e achi barsiifamaa dhufa. Lammata akka inni of danda'u godhama. Akka inni ga'oomuuf immoo barsiisota sanarratti illee hojjechuu gaafata. Kanaaf barsiisota achi barataa kutaa 10tti barumsa dhabee kolleejjii dhuunfaa qarshiidhaan barate fiddee dhuftee barsiisaa achitti qabsiisa. Asiin immoo qulqullina barnootaan fidaa waan hin taane. Silaa barsiisota achitti kutaa 10tti waan barnoota dhabee hin beekne akka hundi keenya iyyuu obboleeyyan keenya numatti itti jiraata waan ta'eef namni gaafa hiree dhabee ofumaaf of barsiisee caarraa dhiyoosaa jirutti fayyadama. Warri irra keejii fi elemantarii barsiisan baay'ina warra akkasiiti. Kanaaf warra sana ga'oomsuu danda'uu qaba mootummaan warri kaalkulama barnootaa jijjiirree qulqullina barnootaa finna jedhanii girgirrii sanii fi fulbaana kana qofaan qulqullina barnootaa finnee barataan amma kanaa darbee amma kanaa kufeedhan kuni kufaatii biyyaa agarsiisa iyyuu malee qulqullinni barnootaa dhufuu isaan agarsiisu beektee. Sanaaf goduma barsiisota kobaatti baasuu gaafata beektee barsiisota kobaatti baasanii ga'oomsuu gaafata. Kaarikulamii kanaafis kaarikulamii darbee sana cimina isaa dadhabina isaa kaarikulamii ammaa kun immoo cimina isaa barsiisota kana leenjii kennuufii gaafata leenjiin hin kennamne. Jijjiiramee kitaabni dhufe isa yoo soofti koppiin dhufe amma kitaaba of harkaa qabdu hin qabnu beeknu kitaaba harkaa soofti koppiidhaan piriinti goonee tokko tokkoon barsiisaa jirra. Isa kana keessa ta'aniiti qulqullina barnootaa finneen barataan kutaa 12tti kufanii sunillee kan himame suni barataa kufe osoo hin taane qooda fudhattoota barnootaa hundatu kufe beekte. Amma qulqullinni barnootaa kan dhufuu danda'u barsiisaa qofarratti illee hojjettee illee hin fiddu barataa qofarratti illee hojjettee hin fiddu qooda fudhattoota baay'eetu qaba. Fakkeenya maatii barataa mataasaa haala jireenya barsiisaa jijjiiruu fedhii barataa dabaluu fi haala jireenya barsiisaa jijjiiruun hojii guddaa biyya kana eeggatudha. Barataan amma hawaan dura siime sana barataa baay'een daftara qabatee yuunifoormii qabatee mana barumsaa oolu kuni iddoo olmaa godhachaadha mana barnootaa malee iddoo itti jijjiiramu godhachaa jiru beekte. Isa iddoo olmaa godhatu kana maaliif akka inni itti jijjiiramu iddoo olmaa qofa miti iddoo itti jijjiiramu iddoo egeree kee murteessu iddoo egeree biyya kanallee murteessuu danda'udha jedhamee itti himamuudhaa fi maatiinis barnoonni akka bu'aa qabu. Kaarikulamii barnootaa kunis namni barate kun maastarsii haa baatu dippiloomaa haa baatu digirii haa baatu namni bare alatti maal fakkaata. Barataan kun karaa irratti nama yuunivarsiitiidhaa meedikaal injinariingii meedikaaldhaan bahee jiru yookaan immoo siivil injinariingiidhaan bahee jiru karaa irra taa'u argee dhufee fiiziksii seerannaa barataan hin ta'u beekte. Jalqaba dargaggoota barnoota baratanii ba'an sararratti hojjechuudha. Dargaggeessi sunillee anis akka isaanitti jijjiirama jedhee tooyi maatiin isaanillee atis akka ilma abaluu yookaan immoo akka ilma keenya hangafaatti iddoo akkanaa naa galta jedhee akka gorsuu danda'u jechuudha. Walumaa gala maal jechuufini qulqullinni barnootaa irraa gadee akka malee eegaluu sanaanis osoo hin taane qooda fudhattoota barnootaa walumaa gala hawaasa biyya kanaa amansiisuu barnoonni nu harkatti kufee jira akkamitti barnoota harka keenyatti deeffannaa hawaasa wajjiniin marii guddaa godhu qooda fudhattoota barnootaa jireenya isaanii jijjiiruu akka isaan fedhii hojii kanaaf akka humsa qabaatan kan hunda walitti fidanii kaarikulamiin sun kana booda jijjiiramuu qabatu beeki. Kaarikulamiin suni otoo hawaasa barattootaa warra barataa barsiisee barataan isaanii namni 2-3 digirii baatee maastartii baatee qe'ee isaanii taa'u otoo naasofsiisin otoo qooda fudhattoota barsiisaa dabalatee seektaroota barnoota wajjin hojjetan hunda isaanii otoo mariisisin qorannoo otoo hin godhin sababa kufaatii barnootaa akkamittiin nama baratee ba'ellee gabaa isaanii kana jijjiiruu dandeenya. Otoo jedhamee too riisarchiin godhamin kitaaba jijjiiruutti seenan. Kitaabni kitaabuma beekte ka'ee siin dhaabbatu siin hin bararu. Qooda fudhattoota kanaadha kan kitaaba kana nama godhee konkolaataa godhee yookaan xiyyaara godhee oofu. Sanaaf kaalikulama barnootaa bakkaa fi akka dhabeetu dhufee qulqullina barnootaa jijjiire jedhee kanatti parsantii 3 wayii darbee isin jechuudha. Mee barsiisota shooma qulqullina barnootaatiin wal qabatee qorumsa kutaa 12 akka eegaleetti barsiisaa olaanaan kan inni kaase. Mee akka barsiisaa tokkootitti qulqullinni barnootaa qormaata qoruurraa ka'amoo qulqullina qormaataatti irraa ka'amoo qulqullina barsiisuutti irraa ka'aa itti yaadde? Gaariidha. Egaa qulqullinni baay'ee bal'aadha mata dureen kuni waanuma irra keessa waanuma jiru tuttunna malee sirna barnoota biyya tokkoo jechuun qabiyyee bal'aadha. Qulqullinni barnootaa kan inni ka'u qulqullina waa hundaati. Tokko qulqullinni sirna barnootaa yookaan immoo kaarikulamiin biyyattii seeraan qophaa'uu qaba. Kana yeroo jedhu maadhanni
Ikoonomiin biyya kanaa maal fakkaata jennee ikoonomii biyya keenyallee giddu galeeffachuu qabna. Bakka maateriyaalii galchuu hin dandeenyetti injiinara barsiistee maateriyaaliin injiinara ittiin leenji'u hin jiru yoo ta'e yuunivarsiitii keessa natingii kan godhatu jechuudha. Qulqullinni barnootaa qulqullina barsiisatti irraa ka'a. Qulqullinni barnootaa qulqullina kitaabatti irraa ka'a. Kitaaba qopheessuu. Kitaabni qophaa'u sun barataa keenya giddu galeeffatee jira. Qabiyyeen kitaaba sanaa maal fakkaata? Maal hammatee jira? Maal ilaallata? Warreen jedhan kan qulqullinni barnootaa hubannoo maatii barataa irraa ka'a. Qulqullinni barnootaa seektaroota waajjiraalee barnootaa irraa ka'a. Qulqullinni barnootaa qaama hunda tuqa jechuudha. Kanaaf qulqullinni barnootaa isarraa ka'a akka jetteef qulqullinni barnootaa damee hedduudha. Waan hundarraa ka'uudha qaba jedhee yaadaan. Tokko sirna barnoota keenya diinagdee keenyallee diinagdeen keenya maal fakkaata? Hammi diinagdee keenya sirna barnoota biyya keenya keessatti barataa keenya hammam keessummeessuu danda'a? Qulqullinni barnootaa maateriyaalii barnootaa yookaan immoo meeshaalee barnootaa dhiyeessii meeshaalee barnootaatiif ta'an kana eegsisuu irraa ka'a malee calenniidhuma qulqullina barnootaa jennee qormaata qoruu keessumaa kutaa 12 geessee tooppitu daawunii barataa kuffisuudhaan kuni baay'ee karoora dhabuu irraa ka'a jedhee fudhadhaan. Maaliif yoo jenne namni karoora hin qabne dhumarra ga'eet tulluu gubbaa ba'eet tulluu sanarraa gad of gadhiisa. Garuu jalqaba tulluu sana bahuudhaaf akkamitti tulluu sana bahuu akka qabu jalaa jalqabuu qaba tureeyyu. Kanaaf inni kun dhiibbadha jedhee yaadaan akka yaadutti maaliif dinagdeen keenya hin jiru barataan nuti barsiisaa jirru immoo barataa hedduudha baay'inni isaa. Barataa hedduu kana yuunivarsiitii yoo gashine achii baasnee kun akkuma argaa jirru daandiirra deemaa jira. Injiineroota baay'ee qabna baay'ee. Injiineroonni keenya garuu injiineroota daandiirra deeman ta'an hojiitti hin bobba'an jechuudha. Kuni karoora dhabuu irra ka'a. Jalqabuma seektarri barnootaa karoora mataa isa danda'e qabaachuu qaba. Fakkeenyaaf bara 2016 barataan meeqa darbuu qaba? Barataan darbe kunoo maaltu yaadameef? Mul'anni wayii jiraachuu qaba jechuudha. Akkuma barsiisa olaanaan jedhe barataan eebbifamee galii mana taa'ee obboleessi isaa immoo kottu baradhu jechuun kuni waan hin yaadamnedha. Maaliif yoo jenne jalqaba obboleessi isaa sunuu baratee waan tokko irra hin geenye yookaan hojii tokko hin uumne yookaan haalli hin mijanne waan tokko akka hojjetu deebitee obboleessa isaatiin kottu baradhu jechuun hin ta'u jechuudha. Appitaayitiin namaa cufamee jira jechuudha barnootaaf. Kanaaf isa kana qulqullinni barnootaa qulqullina sirna barnoota irraa ka'a qulqullinni barnootaa qulqullina barsiisaa qulqullinni barnootaa peedagojii barsiisan baratu irraa ka'a qulqullinni barnootaa hubannoo maatii barataa irraa ka'a qulqullinni barnootaa hooggansa waajjiraalee barnootaa atirraa ka'a jedhee fudhaa akka godhu. Mee olaana gara gaafii kiyya xumuraatti dhufaan jira. Hoggaa darbee kana yookiin hoggaa tokkoof baatiiwwan muraasa dura waldaa siivilii barsiisota magaalaa Finfinnee hundeessitanii laayisansii akka fudhattan itti dhiyeenyaan quba qaba. Mee waldaan sun maalirra jira? Sadarkaa akkamitti irra jira? Waldichi immoo sappoortiingii akkamitti argate? Dhugaadha bara darbee waldaa siivilii barsiisota magaalaa Finfinnee Inkees barsiisota Oromoo jechuudha. Hundeessinee turre sababni waldaa siivilii barsiisota magaalaa Finfinnee jennee hundeessinee immoo dhiibbadhuma magaalaa Finfinnee keessatti addatti barsiisota Oromoo fi haala baruuf barsiisuu damee barnoota afaan Oromoo irra gahu karaa idileen dhiibbaa karaa idileen goonu sanaan sirreessuu waan hin dandeenyeef karaa kanaanii humna namoota biroo fi dhaabbilee tokko tokko dabalannee dhiibbaa uumuu qabnuu fi waan sirreessuu dandeenyu akka sirreessinuuf waan sana akka hundeessinuutti seenne mari'annee akka carraa asuma keessa boordiinis itti aantuunis asuma jirtu. Sanaaf waldaan suni kaayyoo guddaa qabatee ture jechuudha. Silaa mootummaadhuma amma hojiilee nuti hojjennu hoogganaa jiruufillee gargaarsa ture. Lammata dhaabbilee fi haa ta'u namoota qabsoo Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti waan Oromoo ijaaru waan Oromoo irratti ijaarratu keessattuu gama barnootaatiin deemu fedhii qabaniifillee sanaafillee qabsaaniif isaaniifis gargaarsa ture beektee waan nuti qaban sun waan eebbifamaa ture. Eeyyamas itti argannee fudhatama itti argatee hundeeffama isaallee asuma giddugala aadaa Oromoo kanatti marii paanaaliin qabannee barsiisotas kutaa bulchiinsa magaalaa hundarraa sadarkaan jedhamuun koree ijaarrannee turre. Rakkoolee amma hasaa turre sana kufaatii barnootaa keessatti uumaman sanallee qooddachuuf ture beektee. Hojii idileedhaan alatti hawaasa Oromoo magaalaa kana keessa jiran
hawaasummaa isaanii irratti dinagdee isaanii irratti amma dandeenyu ogummaa dandeenyu itti hirmaannee gargaaruu fi keessattis qooda fudhachuun akkuma jiru ta'ee karaa barnootaatiin garuu tola ooltummaa barnoota raawwachuuf ture ogummaa qabnu nammallee barsiisonni jechuudha. Fakkeenyaaf barnoota galgalaa irratti barsiisota qabnu fayyadamnee hawaasa Oromoo magaalaa kana keessa sababa garaagaraatiin carraa barnootaa dhaban. Haala qaala'insa jireenyiitiin haa ta'u guyyaa barachuu dadhabanii guyyaa hojii biraa hojjetanii galgala baratan warra sanaafillee tolaan barsiisuu ture. Ammallee barattootuma immoo guyyaa baratanii garuu deeggarsa hin qabne. Isaaniifillee amma ta'ee humna qabnu waliif fuunee gargaarsa qopheessuu ture. Kaayyoon isaa kaayyoo eebbifamaadha jechuudha. Kaayyoon isaa kun bal'aadha waanuma barnoota wal qabatu irraa himuufini. Sargaa leenjii gaggabaabaa barattootuma barsiisoodhaa walii kennuu sanarratti aadaa fi afaan irratti illee waan qopheeffanne qabna. Sun bal'aadha jechuudha. Antinii keenya guutuu dubbisuu gaafata. Garuu waldaan kaayyoo eebbifamaa akkanaa qabu kun simannaa akkamii argate kan jedhuuf sadarkaa ilaalchaa fi simannaatti namoonni jaalateera beekte. Garuu deeggarsa barbaadu namoonni hin goone. Deeggarsa barbaadu gaafa jennu waan baay'ee ofii hojjenna fiizikaalii hojjenna tola ooltummaadha kan hojjennu waan ta'eef. Waan fiizikaalii hojjettu kanaaf garuu yoo xiqqaate haalli nageenya keetii eeggamuu qaba. Iddoon immoo iddoowwan sana naannoon si toluu qaba beekte. Fakkeenyaaf barsiisaan qaala'insa jireenya akkanaa keessa taa'ee mana ofii keenya kiraa fuunee maal jenna ofiisii kophaa banachuun inni ulfaata sadarkaa barsiisetti. Silaa nuti kan barbaanne waan nuti hojjennu kun silaa waan mootummaan hojjechuu qabu garuu immoo saboota garaagaraatiin irraa hanqate sana guutuu ture kaayyoon keenya. Ammallee waan mootummaan uummanni keenya gaafachaa ture mootummaan immoo arguu dadhabe. Bakkee sana arginee ofii keenya guunnee argannee qaamoleen deeggarsa nuu kennanis achi keessa akka hojjetan barbaanneeti. Kanaaf ofiisii nuu kennaadhaa fi waajjiraaleetti deddeebinee sinii kenninaa waan bareedaadha waan sinee galtanii numa nuun jedhanii guyyaa sana dhagnee biirootti ni dubbisnaa gaafa biraa garuu bilbila nurraan kaasanii waldaan keenya sadarkaa miseensa ijaarrate miseensa ni qabna miseensa bal'aa qabna caasas ijaarrannee jirra. Kanaaf sababni akka karoorfannee fi akka barbaadne sanatti deemuu dadhabnee fi sababa humna dhabuudha. Humna dhabuu gaafa jedhu tokko deeggarsa qaama mootummaa irra dhabuu. Addatti mootummaadhuma komannaa waan nuti si hojjechuudha kaane baay'ee isaa akka dura si kaase sana baay'een isaa gara mootummaatti akeeka. Inni maa hojjechuu dadhabeen jennee nummoo guunnee argamna jennee sanaa uumuu nu gargaaruu didan. Sanaaf sababa deeggarsa dhabnee fi suuta tarkaanfachuutti jirra jechuudha. Ammaa fi barsiisotuma keenya wal dubbisuu kaayyoon keenya barsiisonni magaalaa Finfinnee keessa jiran keessattuu barsiisonni Oromoodha. Hojiilee amma kana dura siimee kana waliin hojjechuurra darbee tokkummaa isaanii akka magaalaa Finfinneetti iyyuu quba wal qabaatanii dhiibbawwan karaa humnoota faallaa Oromoo deemanii fi sirna Oromoo jibban nurratti deemaa ture sanallee waloon akka qolannu qabsoon keenyallee mootummaanis akka nu beeku. Sana faadhaaf ture jechuudha. Namni nu gargaaruu barbaadanillee saraa sanaan akka nu gargaaran barataa Oromoo akka jabeessan barsiisaa Oromoo akka jabeessan sana ture kaayyoon keenya. Barsiisonni quba akka wal qabaatan gochuun sun isa itti milkoomnee jirra hunda ta'uu baatu jechuudha. Amma sadarkaalee chaanaalii garaagaraatiin barsiisonni waan nuti hawwine sun hin hamne walitti dhufanii qaamaniilee wal arguudha baatan karaa ittiin wal arganii karaa ittiin odeeffannoo wal jijjiiran tolfatanii jiru. Sun deemaa jira karaa telegiraamiin haa ta'u miidiyaa hawaasummaa garaagaraa kana fayyadamanii barsiisonni rakkoo mana barumsaa tokko irratti ga'e dafanii fakkeenya waan gullalirratti ta'e akaakii qaallitti irratti warri boolee jiran warri koflee jiran barsiisonni keenya akka dhaga'an. Dhaga'uu qofa immoo osoo hin taane gara qaama ilaallatutti yeroo garaagaraatti iyyuu yaadatte yoo ta'e gara keessanitti illee rakkoon akkanaa uumamennee akka himaa turre sana itti milkoomnee jirra. Kana caalaa akka hin deemne garuu humnatu nu dhorkeessin jechuu kiyya. Hayyee barsiisota Shoomamee gidduu kana akka barsiisota magaalaa Finfinnee damee muummee afaan Oromootitti komiileewwan hedduudha kan kaafamaa ture karaalee miidiyaa hawaasas ta'e karaalee miidiyaa gurguddaadhaan komii hedduutu deemaa ture. Komiin kunis immoo maalidha? Riiformii hooggansaa gaggeessuudhaaf qorumsi qophaa'ee akka turetti kan kaafamaa ture karaa miidiyaalee hedduu fi karaa barsiisota qorumsicha irratti hirmaatanis yookiin qooda fudhataniitis odeeffannoo nu dhaqqabe kana kan inni ifoomsu Yuunivarsiitii Finfinneetii fi Kotobee irratti qorumsi qophaa'ee karaa qaama biraatiin hatamee bahuudhaan wantoonni adda addaa akka raawwatamaa turetti kan kaafame walumaa galatti wanti kun ammam qabatamaadha
akkamittiin immoo raawwatamuu danda'e yaada jedhu irratti waan muraasa nu kaasime. Gaariidha. Egaa akkuma beekamu riifoormiin itti gaafatamtoota manneen barnootaa yookaan immoo riifoormiin kun seektaroota hundaa kan inni inkiluudii godhu akkuma miidiyaa irra dhagaa turtan kantiibaan magaalaa Finfinnee mana maree magaalichaa waliin marii geggeessanii labsii tokko labsaa turanii seektaroota hunda keessatti hojjetaan hundumtuu qormaata qoramee hojjetaan qormaata san qore sadarkaa dandeettii isaatiin akka ramadamuuf murteen tokko darbee ture jechuudha. Egaa murtee sana hordofeeti riifoormiin itti gaafatamtoota manneen barnootas kan geggeeffamuuf karoorfame. Haa ta'u malee riifoormiin kun yoomessa isaa kan eeggateedha yoo jenne yeroo isaa kan eeggatee miti maaliif yoo jenne sa'aatiin kun sa'aatii hojii bal'aa itti hojjetamaa jirudha. Sa'aatii barattoonni qormaata faayinaalii qoramuudhaaf jiran sa'aatii barattoonni wantoota adda addaa guuttachuudhaaf warri qormaatatti deeman keessumaa barattoonni kutaa 6ffaa, kutaa 8ffaa fi kutaa 12ffaa tiitoraalii garaagaraa yeroo itti kennamaa jiru. Hojiileen adda addaa faayidaan barsiisotaa yeroo itti guutamaa jiru manneen barnootaa keessatti ture kan isaan riifoormii geggeessuudhaaf kaanii. Kanaaf inni kun akka hanqinaatti jechuudha kan ani kaasu. Maaliif yoo jenne riifoormiin tokko gaafa geggeeffamu muuxannuma kana dura jirurraa yookaan barnoonni erga xumuree booda adoolessa keessa yookaan ammoo fulbaana hojiitti otoo seeniin geggeeffamuu qaba ture jechuudha. Hojii walakkaadhaan geessee riifoormii geggeessa yoo jette bu'aa isaatirraa kufaatii isaati jechuudha kan caalu. Maaliif yoo jette egaa manneen barnootarra yoo fudhatte amma riisoorsii adda addaati kan socho'aa oolu faayinaansii mataasa qaba. Kanaaf gaafa riifoormii geggeessuuf qormaata qopheessuuf jettu namni qormaata qoramuuf deemu kun namni aangoo barbaadu baay'eetu jira jechuudha. Irraa bu'uu kan hin barbaanne jira. Waan baay'ee balleessee deemuu barbaada. Kana keessa barataan keenya miidhamuu danda'a. Kanaaf yoomessa isaa kan eeggate hin turre jechuudha. Haa ta'u malee akka waliigalaatti riifoormii geggeessuun baay'ee barbaachisaadha. Yaadamaas ture kuni gaafatamaallee ture. Gaariidha. Ani akka poozitiivitti fudhaa. Yeroo baay'ee walgahii irratti illee kaasan ture maaliif yoo jenne keessumaa magaalaa kana keessatti aangoo kan qabatee jiru aangoo hundumaa faayinaansii aangoo hawaasummaa gama diinagdee kanaan gama siyaasatiin garee wayiiti jechuudha garee ta'etu qabatee jira. So garee kana immoo wal qixxeessuudhaaf sablammii biyya kanaa yoo xiqqaate walitti hiiksuudhaaf riifoormii geggeessuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf riifoormii geggeessuun gaariidha. Egaa riifoormii kanaan wal qabatee akka itti gaafatamtoota manneen barnootatti yoon kaasee buufataalee 4 irratti kennamuudhaaf kan inni ture qormaanni itti gaafatamtoota jechuudha. Isa kanas olaantummaadhaan qormaaticha kan hoogganaa ture Yuunivarsiitii Finfinnee fi Yuunivarsiitii Kotobee ture. Egaa qormaaticha illee gaafa guyyaa 6ti kan nuti qoramne 6 kana keessa. Garuu qormaaticha akkuma qoramneen odeeffannoo tokkotu darbaa ture jechuudha. Even deebi'ee akkuma qormaata sanaan baaneen deebiin qormaataa sadarkaa sooshaal miidiyaati irratti yeroo itti maxxanfametu ture jechuudha. Egaa wanti kun meebii qabatamaas ta'uu danda'a, qabatamaas ta'uu dhiisuu danda'a. Gam tokko wanti qabatamaatti nama geessu yookaan immoo waan kun qabatamaadha jettee kan itti tilmaamuu dandeessu. Qormaata nuti qoramne sana nu fuulduratti akka shiitii maatiriikii kutaa 12ffaa qophaa'eeti jechuudha. Shagameeti kan inni dhufee saamsamee dhufee nu fuulduratti jechuudha kan isaan tarsaasa turanii. Kanaaf kallattii kamiinuu karaa itti deebiin mul'atu hin jiraatu jenneeti yaada turre jechuudha. Asirratti akkuma kutaa magaalaa adda addaa irratti orienteeshinii nu kennaa turanii orienteeshinii sun maal sekireetii ture afaan ittiin qoramnu illee hin beeknu ture. Qajeelfamatu ba'ee jalqaba. Qajeelfama sanarratti maal jedhaa? Itti gaafatamtoonni afaan Oromootii irratti qoraman afaan Oromootiin qoramu. Kan afaan Amaariffaatiin qoraman afaan Amaariffaatiin qoramu. Nuun jedhamee qajeelfamni nu kennamee ture. Gaafa achi geenyu garuu suni faallata jechuudha. Akkuma waliigalaatti Ingiliffa ta'e jechuudha. Inni tokko afaan Oromootiin wantoota adda addaa dubbisee dhaqee, inni tokko afaan Amaariffaatiin dubbisee dhaqee, inni kunillee akka hanqinaatti jechuudha. Qajeelfamni ka jedhu gara biraa. Qormaanni ka dhufu gara biraa. Hojii buraa burree ta'e jechuudha. Egaa sunis ta'e wanti baay'ee nama qaanessu
qormaata kana baheera waan jedhu sooshaal miidiyaarra deemaa akka turedha kan laala turre. Inni kun meebii dhugaa ta'uu danda'a, dhugaa ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu akka ammaatti wantoonni gara dhugaatti nama geessan qormaatonni seektoroota birootiif qophaa'e yeroo darbe keessa akka waan haqameetti yuunivarsiitii Finfinnee kan dhiifama gaafataa ture. Kanaaf wantichi gara dhugaatitti waanuma deemu fakkaata. Jetteewwan adda addaatu ture. Maallaqatti waan gurgurame wantoota jedhaffaatu jira jechuudha. Haa ta'u malee ani akka nama tokkootti akka qoramaa qormaata sanaatitti kanan laalu wantichi maallaqarra siyaasaaf waan olinatti fakkaata. Poolitikaadha. Maaliif yoo jenne waan baay'eetu dubbatamaa ture jechuudha. Riifoormiin hin gaggeeffama jennaan saba biraa dhiisanii sabaan kan Oromoo ta'e qofatu riifoormii kana keessa gala wantoonni jedhan odeeffamaati kan inni ture. Inni kun immoo waan kiiloo kaasu natti fakkaatu. Maaliif jalqabuma federaalizimii kana keessatti ka eenyumtuu akka dhaabbata ofiitti paaralaalii akka deemuudhaaf riifoormichi kan kaayyeeffamee ture malee tokko gattee tokko immoo bakka itti kaastu miti. Sana miti jechuudha. Dura ka ture faallaa sanaa waan ta'eef isa sana sirreessuuf jenneeti kan fudhataa turre. Suni faallaa sanaa ta'ee argame jechuudha. Kanaaf inni kun akka waajjira barnootattis haa ta'u biiroo barnoota magaalaa Finfinneetti qaanii guddaadha. Qormaati amma kana ga'u jechuun iccitii dhufa mootummaa biyya kanaatiif gaariin ta'u waan ta'eef wantoota akkanaa kana otoo sirreessanii gaarii natti fakkaata qabaatti. Hayyee mee gaaffii kiyyaa xumuraatiin haala waliigala haala qabatamaa amma jiruun wal qabate keessattuu wantoota akka barsiisotaatitti dhimmoota qormaata amma bahe kanaanis wal qabate wanti ati akka yaadatti kaastus ta'e akka dhaamsatti kaastu jiraate gara xumuraa irratti carraan si kenna barsiisaa olaanaa. Ani isa kanarratti waan hin dubbadhu beektee waan maallaqaan wal qabatu barnoota magaalaa Finfinnee kana keessattis in odeeffama. Walumaa galatti immoo sadarkaa biiroolee mootummaa biyya kanaa keessatti illee aadaa ta'aa jira beektee. Innis maal inni tajaajila tokko gaafa argachuudhaaf deemtu ga'umsaan osoo hin taane maallaqaan laalamuutu madaalamuun dhufaa jira beektee. Amma waan irraa haasa'uudhaan nama dhibu waan qabatamaa hin taanee fi waan sadarkaa shakkiitti jiru osoo hin taane waan nuti beeknu baay'ee jira beektee. Fakkeenya akkatti namni jijjiirraa iddoodhaa iddootti argatu maallaqaan ta'uusaa ani maallaqa gaafatameera mataan kiyya. Maallaqa 60,000 70,000 irraa lafa warra kiyyaan baadiyyaadhaa gurguramoo jijjiirraa hojjetachuudhaaf rakkoon ani qabu sun rakkoon hawaasummaa ani qabu sun isaan biratti baalaansii yoo dhabe yookaan madaala yoo dhabe sana dhiisuudha malee ofii hin ta'u siin jedhanii nama jedduu siif isaan gidduu namatu jedduu bu'a. Nama santu maallaqa sirraa fuudha beektee. Amma ka waan iccitii mootummaa waan ta'eef namni maddii deddeemee haasa'uu dida malee sadarkaanuma biiroo gurguddaatti nama tuqamutu jira waa'een akkanaa haasa'ama ta'e. Jijjiirraan barsiisota wal qabate barsiisaa hiyyeessa kanarraa 70,000 60,000 fuudhanii jijjiirraa hojjechuun cubbuu guddaadha beektee. Kanaaf immoo gara hooggansa barnootatti gaafa dhufan immoo waan kun ni odeeffama. Mootummaan maaliif haga ammaa ture hin beeku qoratee miidiyaan illee ibsa kennuu danda'uu qaba ture kana. Warri irratti odeeffame kun illee deebii kennuu danda'uu qaban ture. Tarii namni daakuu afaanii qaba hin dubbatu sanaaf yoo callisanii achitti namni itti gaafatamaan manneen barnootaa qarshii kaffalee daayireektara ta'a yoo ta'e gaafa dhaqee dhuguma dhimma barnootaa hojjeta. Amma yoo ta'e dandeemna beektee. Namni maallaqa kaffalee iddoo tokko qabate hooggansa iddoo ta'ee qabate gaafa dhaqee dhuguma dhimma hawaasaa hojjeta. Jalqaba amma maallaqa isaa deeffatutti hojii hannaa hojjeta beekteenis. Kaffalee dhaqee waan ta'eef hatee fudhachuu qaba bakkee sana. Kuni fuuldura kan loojikii isaaniiti loojikii hannarra jiru. Ergamoota akka achi hannaa aadaa godhatee dhuguma immoo waan ofii baasan bichaa deeffatee dhiisa. Achumaan aadaa isaa itti fufan illee dabaree isaatiin. Kanaaf adeemsi wanni nama baratee fi barnoota kuffise jennu sun illee akkaataan simannaa hojjetaa fi hojjisiisa biyya kanaayyuu malaammaltummaa maallaqaa kanaan waan sakaalameef beekte. Malaammaltummaan maallaqaa wal qabate kun silaa dur hin jennu bara zabana keenyaa jennu yoo taasofne wayya kan durii irraan beeknu. Gaafa nuyi qacaramnu qabxii yuunivarsiitii irraa finnee baanee fi qormaata bahinsaa jedhame kana jira. Akkasuma irratti galee isaatu maxxaneet qormaanni hunda keenya ni maxxana. Warra baay'ee barbaadama yoo ta'e gadi buusee warra sirii irraa fi sanaa ol qabu 280 irraa warra qabu
nama xiqqoo barbaadamu yoo ta'e 3-5 ol warra qabu jedhee fudhata ture. Amma garuu sun hafeera beeki. Amma waa'een akkasiin jiru. Bakka dallaala si hedduu jiru suni akkaataa inni birrii sirraa fuudheen waamichi sii godhama beekte. Kanaaf mootummaan haa ta'u hawaasni biyya kanaa adeemsa hojjetaa fi hojjisiisaa keessatti maallaqaan wal qabatee namni hojiitti dhufu hojiirraa bu'u kun yoon sirrannee barnoota illee wanni kuffise bakka sana. Ati gaafa fakkeenya siifin kaasaa gaazexeessummaadhuma taatanii miidiyaa jabaa tokko irratti qacaramuuf yoo deemtan qabxii fi potenshaalitii qabdu sun si keessummeessuu dhiisee maallaqni ati dallaala qabsiifte yoo iddoo sana si galche namni kana boodallee maqaadhaa qofa barata barumsa sana. Harka lafa jalaatiin maallaqa ol kaawwachaa deema iddoo wayii galuudhaaf. Kuni kufaatii hamaadha. Barnoota irraa haasofnu miti biyyuma ittiin akka hin kufneef illee qabsoo hedduu godhaa jirru kanaaf iyyuu badaadha beektee. Kanaaf mootummaa haa ta'u hawaasni qooda fudhattoonni miidiyaawwan akka keessanii yaada dabalatee waan kanarratti dhiibbaa uumuu danda'uu qaban jedha. Haa ta'u hayyee yaada nu godde fulfaadhu wali Barsiisaa Tashooma gaaffii keenya gara xumuraatti finnee jirra. Akka waliigalaatitti dhaamsi fi yaadni qabdu jiraate karaa dhaggeeffattoota keenyatiin ga'uu dandeessa. Tole ani dhaamsi ani qabu yoo jiraate gama kallattuun nu ilaallatuun jechuudha gama barnoota kanaanii keessumaa seektara barnoota keessatti akkuma jedhamu wantoota baay'eedha kan odeeffamaa jiru. Egaa seektarri barnootaa beekumsaan dandeettiidhaan ilaalchaan utubamuu qaba malee maallaqaan wal beekumsaan yookaan firaan otoo ta'uu baate gaariidha jedhee yaada. Maaliif inni maallaqaan yookaan immoo firaan yookaan hiriyaadhaan deemu dhaloota irratti dhiibbaa guddaa qaba. Dhaloota biyya kanaa irratti meebii ofiisaatii akka dhuunfatti faayidaa argachuu danda'a. Ofiisaatii mana gaarii keessa jiraachuu danda'a. Konkolaataa gaarii bitachuu danda'a. Dhaloota keenya garuu doomsati jechuudha kan inni deemu. Kanaaf seektarri barnoota biyya kanaa biiroon barnoota magaalaa Finfinneetis dandeettii namaa beekumsa namaa fi ilaalcha namaa irratti hundaa'anii otoo filatanii seektara sana keessatti namni akka hojjetu taasisanii gaarii natti fakkaata jechuudha. Maaliif yoo jennu waan baay'eetu badaa jira waan ta'eedhaaf namni saamichatti goreera yeroo ammaa kana beekumsi bakka dhabee jira. Dandeettiin namaa bakka dhabee jira. Beekan illee jibbamaa jira. Kanaaf isa kanarraa otoo of qusatanii dandeettii beekumsaa fi ilaalcha nama tokko irratti hundaa'anii seektara barnoota kana otoo galmaan ga'anii gaarii natti fakkaata. Isa kana dhaamsi kun. Hayyee barsiisaa olaanaa fi barsiisaa Tashooma yeroo keessan irraa fudhattanii istiidiyoo keenyatti argamtanii yaada qabdan uummataaf qooduu keessaniif maqaa hordoftoota keenyatii fi maqaa jirraa miidiyaa neetworkiitiin ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Sinillee guddaa galatoomaadha. Akkanumatti itti fufaadha. Hojii hawaasaa seektara hundaa balbala rukutaadha. Hojjettoota hundaa ta'u akkasittiin sinirraa gammanneerra jabaadha. Hayyee ulfaadhaa. Hayyee kabajamtoota hordoftoota JMN qophii hojii dukkana keessaa sagantaa har'aa barsiisota magaalaa Finfinnee barsiisaa olaanaa Dameetii fi barsiisaa Tashoomaa waliin taasisaa turre har'aaf asumarratti kan goolabnu ta'a. Amma qophii biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii jecha qophicha qopheessuun isin biraan gahaa kan ture. Ani Rabbiraa Leenjisaa ogeessi kaamilaatiif teeknishaalli Boggaa Laabtaamuun waliin turtii godhe ulfaadhaa horaa bulaa turtii gaarii.